السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوطة في نور وكم قادر تفيا كيسني شرا الحمد لله ولا ربي ناقان اللي سنين جرا اسمع كيف بسشاكا بعد فقر ودا مال تالسان زيادة لو ليبتو أكما هذا الجمعة سرباني أكم قريوي كيس فداني سرب سيسان جدنا نوجل تري ولي سربان كنا ترى سنين جرا هذا الجمعة ولا ما ثلاثة جدين سرب سيسان جدي garuu sirbuun qaban guyyaa hadha rammee malkaa'eedha isaa manni sun liivis rammee malkaa'eedha na fakkaate akkasii akkanatti tara wal faarsanii wal faarsisiisaa jedhanii taraa wal faarsaa jiran faamilii billaacha faamilii isaanii taraa wal faarsisiisaa jiranii ajiib akkana akkasii taraa wal dhageeffatanii isin gizee isaa manni ija keessa laalaa sirbaa fi isin gizee isaa achi garagalte sirbite. Samaakiin jaalalan beektu na fakkaate dhugaa. Namni guyyaa wal bira ga'een sodaata. Hin saalfatti maakiin dhugaa rabbi. Irraa achi garagalti gizee ofii sirbituuf. Gizee ofii achirra sirbituuf irraa garagalti. Akkasii rabbi isin haalaaffisuu rammeen kunini guyyaa hundaa sirbuma kana banaa jechuu garee isaati waliin ga'e. Ijoollee illee fidanii akkasii sirbisiisan haadha guyyaa biraamaa waliin sirbisiisuu didanii. Akkas inshaallah rabbiin waliif sinaa oolchu waliif sinaa jiraachisu oolchu jedhe waliif sinaa jiraachisu gizee mataa irraa yaa'an isaan garuu haadhi guyyaan kajjumaa fata sanaa jedhanii akkasitti mana ofii ciis godhanii jum'aa deemanii maal jedhanii isaan illee gizee mataa irraa bayan akkasii rabbi haa qajeelchu hundaayyuu maashaallah. Muuziqaa irraa maashaallah jenne garuu jaalala isaanii irraa maashaallah jedhee wallaahi maashaallah maakiinis saalfatti na fakkaate dhugaa rabbiis saalfatti ifaa kanan jaalatta tasaa maakii yeroo hundaa kanuma irra keetta mucaan ofirra si teessise moo maaliif jalaa ol dheeratte kunoo wal bira dhaabattanii wallaa maashaallah jaalala kana isaa ol malee hin teettu illee isii achii ol laala akka nama isiin isarra dheertu qabeef amma sirmaa walii qabanii akkasin nama lamaan sirba wallaa hojii keessa ilaalaa ammarraa garagalchisiin achi wallaa hin dadattiin tun qabsoo malee jaalalan beektuusa qabsoo malee jaalalan dagatte hin saalfatti inuma jaalatti hin saalfatti garuu qashtii wallaan beekti jaalala ibsu shaanota duraa akka duraarraa isaa ta'uu miti sodaatan nuyi jechuudha. Akkasii kaameraa duubatti sanaa jedhaatiniin jenna. Horii jum'aan fidee sirbisiisu kunoo maal isaanii hojii isaanii haa argatan inshaallah. Akkasii rabbii waliif sinaa bulchuu waliif sinaa oolchuu waliif sinaa jiraachisuu waliif jiraadhaatiniin jenna. Asii ammoo sagalee irraa hin cufani. Uummanni ma'aati liivii irratti ka jala jiru waan biri asi jechuudha. An sagalee irra hidhe malee waan biri ma'aati uummanni maakiin bakka maayikii qabataniirani. Asii amma lammataaf deebi'anii ganaa walii sirbanii. Isiniin jedha sagalee muuziqaati saniif irraa cufee ollaa hin barbaanne. Akkasii rabbiin waliif isaan haa dhiisu inshaallah rabbiin nama wal jaalatee jaalalli isaanii abadan ta'u rabbi haa taasisu inshaallah ammallee dhufan kun sirbaa ammallee walii sirbaa jiran kun ijoollee argee tokko guruuppiidhe akkana goosisa ijoollee guyyaa jumaatiin hojii keessa nyaadha wallaa kataatulaan maakii sirbaa fi jirte jechuusi amma asitti irraamaa garagalta akka inni si garagalee sirbu sanitti sirbi turee egaa sirba taate jaalala akka inni sitti achi garagaleetiin si ibsi sanitti akka si ibsiif maal irraa garagaluun qabsoo malee hin dagatte isaa mijatti nama biraati sirbaa ta'u hay ajaa'iba kun ogzee takka garagalaa itti maarti fuulaan qaanofte irraa garagaltee beeksifte akka qaanoftu maafee ceekurraa itti garagaltee itti tasaastasa akkas inshaallah rabbi waliif sinaa dhiisu arataa muuziqaa kana ofirraa dhiisa muuziqaa guyyaa jumaa kana ofirraa dhiisaa kan maal jechuun
ወይ ibsishaa jaluma gabbu eekunu ጊዜ hundaayyuu jechuus maagatti hay jaalala tana wallahi jaalala laafanii maa jaalalaan liivii irratti follaalan wallahi laatiin kiu jechuun amma kaa jedhe maakiin kun akkanatti fixramaa jirti yeroo kana ibsaa fi jirti jaalala jechuun awwa hojii keessan nyaadha idda maayikii harka kaanii sila maayikii dura manaa qabdanii yaa banaati yaa naas liivii ka isaatiif ka isiitiin illee seenanii wal bira ta'anii akkasii waraabuu jiranii akkasii rabbiin oliif sanaa dhiisu inshaallah namatti tolanii wallaahi maashaallah maagii silaati malee samuna kanaa sirraa deemuu edaa shakkite isa akkasii liivii irraanfatee jira daggatuu warroon isa barbaada hedduu ka isa dhabanii ani garuu isa argadhe jira itti dhugaa itti rikaardii si cabse mucaa akkana ummanni muluun booyuuf isitu argate waan ta'eef akkasii asii ammoo gisee qaana'an cufan jechuudha gisee saalfatanii jedhan hin cufan ummanni achi walii sirbitan malee jaalala walii ibsitan malee walii sirbitan malee jedhanii akkasitti inni irraa cufaa isiin ammoo banti jechuudha akkasii wallaahi rabbi keerii haa godhu guyyaa jimaatiin sirbisiisinaa ijoollee isiniin jenna sirbi yaan eeyyama kamuun eeyyamummaa ta'u isaan amma jaalala haara jiran inshaallah baay'ee ol jaalatani wallaahi oromoof fakkeenya warra ta'u jechuumaa keef ibsishaan warra oromoof fakkeenya ta'u irraa isaan wallaahi rabbi oliif sanaa dhiisu oromoon akkana jaalala olii ibsitan eenyutu akka bira jirtu alfaateetti bira jiraasa yaa biyyaa eenyuma itti mul'isa wallaahi hin argine an abbaa isa bira jiru eenyu mana eenyu jiran manuma isaanii immoo mana biraati hin argine nama san sirritti faateetiisa haadha faate immoo nama biraati waaw giiftii kennaa jiran asitti ammoo maakiin kun akkanatti ibsishaa ol siqi maal taate maal akkana ol siqi abbama manaattu caalaa ol siqii taa'e wallaaleen kaleessa liivii irratti kolfaan nafittee ibsishaa maa mudhifna jennaan ibsishaan biyya 5 dhuunfatee jira tapharra jira tapha san irratti ammoo akka ofii fedhe taa'u jira kanaaf liivirra ol baasuun ta'uulutti biyya biraa harki biyya biraa miilli tokko biyya biraa akkas biyya 5 dhuunfatee taa'u jira itti kolfaan nafitte irratti liivii irra jechuudha akkasii rabbi oliif sinaa dhiisu wallaahi ummata qashtii ummata jaalala malee jibban beenne jaalalaa wal gaggabsitan akkam dhugaa rabbi wal gaggabsitan jaalalaa maal jechuu waan hojii keessanii nyaadhaa isiniin jedha waan biraas akkasii wallaahi namatti tolan baay'ee tokko namatti tolanii ummanni banaa sirbaa olii jedhanii hojii isaanii haa nyaatanii guyyaa jumaatiin akkasii rabbiin jaalala akka maakii fi ibsishaa kana namaa kennu wallaahi jaalala ajaa'ibaati jaalalli isaanii jaalala ajaa'ibaati gisee tokko qaanaa cufatanii sunootami haarfaateetii yaaddanii fi haarfaate immoo nama biraati akkasii viidiyoon keellee sumarra dhaabataa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh